Jira miidiyaa hawaasaa irratti guyyoo waariyoo walitti qabee jira. Banda digital wayyaanee for maqalee irra argam fudhatee maqaa yookaan arrabsoo muraasa aktiivistooti mootummaa biibulchuu jiru jechuun bilxiginnaan qabsaa'ota Oromoo ittiin himatti keessa isaan muraas turan. Waggoo 28 dura addi bilis baasaan uumatti Tigraay jechuun TPLF qabsoo waggoota 17 dargi waliin godheen addi bilisummaa Oromootiin wal dhabe jennaan Oromoo ittiin to'achuuf garee tokko ijaarrate. Maqaan Loopidiyoo jechuun in Oromiyaa keebbaas gareen tun bakka bu'aa malee waamuraa qixxa malee qixxeef deebisu malee gaafachuu akka hin dandeenye warri garee tan kee tajaajilaa turir deddeebirra gabaa'u. Haroor dabaaf cubbuu hamaqa maaster pilaanii da'oo godhachuun magaal Finfinnee hektar 54 irra gara miiliyoon tokkabxi tokkootti ol guddisuun Oromoo lafisarraa xoomnaa jedhuun bulchiisi mootummaa Duwaayii har'a hoote miseensicha TPLF hoogganamu Loopidiyoo bobbaasuun magaalaan akka Sulultaa, Bishooftu, Sabbata, Duukam. Olotaa Fambo dabalatee aanaalee baadiyyaa 8 dhibiille haroor quttum isaanii galfachuun nyaap orra jaarratanii butum irra dhaabbachuuf waraqata barreeffatan. Booroo yookaan dinqa abbaatti eegata dhaadannoo jedhuun barattooti Oromoo manneen barnoota sadarkaa olaanoo fi yuunivarsiitii waan akka baratan dheeffatanii ofalmanii. Loltooti Jeneraal Samoora Yuunes rasaasa akka bokkaa barattoota Oromoo harka duwwaa lafa ofiitti falma turtirra roobsaniin ijoollee Oromoo dhuuqa qaarisanii dubbii balleessan. South of the Ethiopian capital, Addis Ababa. Mingling in the crowd were anti-government protesters. Akkuma rimari allaatti dooti lafumaan baanaan qabsoo adhooftuu uummata Oromoo waggoota 4 fadoo gargarin kutin godhee wayyaaneen baqatte maqalee kalti. Oppidiyoolleen ergamu reerguutti ol guddaate. Haadireen oppidiyoolleen mootummaa duraan guddisa armaan baasa baaruu qofa sontaane hayyoota Oromoo Baqqalee Garbaati hanga Ziqeel Gabbisaa, Jawaar Mahammadiiti hanga Daawud Ibsaa, Koloonel Gammachuu Ayyaanaati hanga ajaja waraan bilisummaa Oromoo Humsa Dirribsaa yookaan Marroo Facuuf dabalatee ajaja maqalee irraa fudhate jechuun busheessan uummata bira gati dhabsiisan. Waraanni siyaasaa hajaallowwan ganama TPLF fi Loopidiyoo durii yookaan bilxiginnaan majidduu godhamuu jiru waggoota lamaan booda waan gara araaraa fuuldeeffat fakkaata. Ijoollee yakkama guddaa Geetaachoo Asaffaatiif obbo Sibaat duul maqalee irra kaadire Dr. Abiyyi Banteen wayyaane teessoo mootummaa federaala keessa bakka qabdu cuf maqalee galfachuun intalti takkattiin haftelleen dhiyootan keessa godaanu qofallee miti duub filannoo biyyaalessi Itoophiyaa tamarsi jayeessoo naannolee Itoophiyaa kamuun gaafadhu kopha tolfadhi jechuun dhaadha. Dubbii wayyaaneet hunduun mootummaa Dr. Abiyyi Ahmad waan muddamsiiftu fakkaata. Carraa mootummaa federaalaatiif naannoo Tigraay maal ta'an gaafina munda turte. Wiixata galgala oduun akkan jedhu fuul Facebook Jawaar Maamad irra dhagaa. Gaaf Baqqalee Garbaatiif Profeesar Ziqeel Gabbisaa konfiraansiif gar Maqalee dhaqan. Bilxiginnaan gochi gaantummaa jette farrajje ololban. Har'a gaafuuf ijaarsummaan araarsa jette ofii ergatte maal jechuu laataan gaafi Jawaar tur. Gameessi miidiyaalee hawaasa boruu barraaqa yookaan yaayya Basheer waan armaan dur jedheef hoodha qubmaaf naan jechuu dadhabda waan jedhu fakkaata. Kanaaf gaafi danduuba akkan jechuun gaafat. Jaaraan ilmi abbaa jaarsummaa ergachuun maaliif hagan isaan dheebe? Eessi isaan sabboontota Oromoodha of jecha sobaan taarga wayyaanee jedhetti maxxansan dhuga seetanii miti yoo jedhu. Yaadu wal fakkaatuun gaazixeessa Dammaqa Nagaasaa akkan jechuun yaad isa eebbaan buufat. Lakkoobsi uummata baay'atus xiqqaatus murteessaa miti. Uummati tokkummaaf ciminni qabu yeroo hundi ni kabajama. Warri jaarsummaa ergateef warri jaarsummaa simachuuf qophaa waggoota dheeraaf wal beeku. Abbaa filmoollee jechuu dandeenya. Nu araari isaaniif hawwin jechuun dubbii fi buufat. Aktiivistooti fuul miidiyaalee hawaasarra yeroo hedduu mootummaaf dutan har'in mul'atan. Tokko immoo jaarsummaa erguun rakkoo maal qab jechuun gaafat. Jaarsummaa erguun rakkoo qabaachuu baattus walabaara guyyaa tokkas murte akkan har'a qabuun nama ajaa'ibsiisu akka nool xeenxaal miidiyaal hawaasa haganamaan dhufetti keeyya irra hubachuu dandeeje. Barreeffami qondaal mootummaa bilxiginnaa taayye danda'ateef barreeffami hayyuu seera Dr. Tsaggaa Araarsaa immoo wal fakkaata. Isaan lamaanuu shakkii qabaachuun mirkaana. Taayyee wayyaane shakku dubbat. Dr. Tsaggaayeen garuu Abiy shakkuun akkan jechuun barreesse. Gaafa Abiy jaarsummaa sitti ergisi galaafachuuf ofeegi. Jaarsummaa gaaf sitti ergisi jilbiiffachiisuuf malee hin jilbiiffatu. Haa inni jaarsummaa itti ergu hundi isaanii akka jilbiiffatan agar malee warris jilbiiffachiisu tokkollee hin beekne. Meeqatti akkanaan dhidhimeef of eeggannoo barbaachisu jechuun wayyaaneef dhaamsi dabar. Taayyeen immoo barreeffama isa Hamaarifaan barreesse jaale Kiyya Biraan Birruu na gargaaruun afaan Oromoo jijjiirreen. Jaarrolee araara hakkoomsi isaaniitiif galatoonfachuun araari kaayoo paartii isaanii ta'u dubbat. Barreeffami isa hawaan araara kan deeggaruuf mormullee fakkaata kanaan wayyaaneen afaaniin qiqii darkaan dabu'aan hojjettuuf of eeggannoo nu barbaachis jechuun paartii isaatidha. Fuulli miidiyaalee hawaasa jaarsummaan guutame jira. Jaarsummaa bilxiginnaatiif jaarsummaa wayyaanee ta Geetaachoo Asaffaatiif ta Dr. Abiyyi Ahmad. Their chants of "We need justice"